Haa jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayibii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara maatii asallafishootti makamaa isiniin jedha. Innaa hordoftoota kiyyamii akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota isiniin jenna kagaru maqaan hordoftootaan oolu hordoftootuma jirtu isiniin jedha. Baga jiraatanii baga sa'aatii kana eeddanii isiniin jedha. Har'a maal qabattee dhuftee asii yoo jettanii ani waan gaafee natti ta'ee jira jechuudha. Ijoolleen keenya jechuudha. Hundi keenya iyyuu mana namaa jirra. Hundi keenya haadhaaf abbaa ormaa bira jirra. Ijoolleen keenya jechuudha. Ijoolleen ala hojjetan keessattuu jechuudha. Ijoollee baay'eetu miidhamaa jira jechuudha. Amma sammuun dheengadduma tana guyyaa 3 dura jechuudha. Mucayyoo wayii ayyaanaaf baatee ayyaana gannaadhaaf qilleedhaaf jechuudha. Motora irraa kuftee makiinaan ishee dha'ee jechuudha. Motora osoo yaabbattee deemtu motora irraa kuftee makiina jala buutee jechuudha. Makiinaan ishee dha'ee jechuudha. Mucayyoo maal fakkaatu seetan? Ganaa kichuu, ganaa lafaa dhuftuu, maatii ishee biraa qaama nagahaa baatee har'a waggaa akil goddaalii taate toonii maatii isheetti deebitu baay'ee nama dhiba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha warri ala hojjetan jechuudha. Ijoollee baay'eetu miidhamaa jira keessattuu jechuudha biyya kana jiru kana keessatti ijoollee baay'eetu makiinadhaan tasaa balaa tasaatiin miidhamaa jira jechuudha. Ijoollee baay'ee kanaan jedhamu hundi keenyaan beekna jechuudha. Ijoolleen keessattuu ijoolleen Beerut keessa jirtan ijoollee baay'eetu balaa makiinatti saaxilamaa jira jechuudha. Maaliif ijoolleen keenya waggaa ala bahan bakka tiktookuma dalaguu tashkarakkaranii tiktookuu dalaguu malee viidiyoo gadhiisuu malee duuban maal akka isaan mudatu hin beekanii jechuudha. No, akkas ta'uu hin qabu. Maa dirqama ala baatanii viidiyoo daladdan malee hin ta'u. Mana jiraatan sanitti yoo daladdan maal rakkina qaba? Dirqama uffattanii bareeddanii baatanii ala keessaa utaaluun eenyutu fide? Biyya namaa jirra, biyya ormaa jirra. Akkatti baanu malee akkatti gallu hin beeknu. Maaliif of hin eenne ijoolleen keenya dhugaa rabbii? Keessattuu bilis warri isinii danda'ame mana xalabaatiin bahinaa. Dhugaa isiniin jedha. Jireenyi waddade waan ta'eef isaan aara jireenyi waddade isaan isinitti bu'anii darban. Annamuu isaan hin gaafanne dhiinni keessanii lallashii lafatti yaayafa. Osoo biyya kee ta'e duutus jiraattus haga ati fayyitu sanitti si bira dhaabbattee kasi wallaanatu isa asi dha'e sanii asitti garuu wanta akkasii hin jiru. Iqaaman kee hin jiru. Paaspoortii hin qabdu. Maal hin qabdu eenyu gaafata zeegaa nama? Ofii keetiif hidhattee toonii hanni ala buute eenyutu si gaafatamame? Ofii keessan of hin eeddanii? Waaqa gaditti immoo kan of eeguu qabu isinii jechuudha dhugaa rabbi. Ijoollee baay'eetu miidhamaa jira dhugaa isiniin jedha. Ijoollee baay'eetu miidhamaa jira jechuudha Beerut kana keessatti. Kana kan hin jedhamne ijoollee hedduutu miidhamaa jira. Amma mucaawoon hin gadda dhaamte tun dhugaa rabbii daa'ima ganaa jechuu ganaa lafaa dhuftuudha. Suura isheen agartanii jechuudha isinii mul'isa. Bareedduu dhugaa waaqayyoo. Kino namni waa tokko yoo beekte malee ulaagaa wanta san yoo beekte malee wanta sanitti siqin. Motora irraa kufte jedhan dhugaa ta'e soba ta'e hin beeku ani gaaddanyoota ishiitti jedhe motora irraa kufte jedhanii. Motora san yoo yaabbattu hin beekne maal gocha motora irra kurte? Maal ta'a baasii fi taaksiidhaan yoo deemte? Inni qixxumaa beeku. Maalanni isaa qixxuma. Eessa deemuuf motora yaabbatte si jammarme? Silaati an dhufte dalagaa of jijjiiruudhaaf maatii kee jijjiiruudhaaf of jijjiiruudhaaf dhufte eessa naa deemtame motora yaabbatte? Arra eenyudhaaf tarraaftee finoo ofumaaf tarraafte. Amma waa dhufee tooni ati viidiyoo daladdee gadhiiste tooni waa dhufee laayikii jabaadhu siin jedhes jajjabeessisuun har'a kinoo si wajjin rakkataa noo hin rakkatu. Waan danda'u si gargaara waan nabee hin dhiisa. Har'a kinoo kan madaa kee qabatee taa'u suma. Dhugaas hin jedhamu. Maaliif of hin qusanne? Maaliif lubbuu keessaniif hin yaadne dhugaas hin jedha. Karoora biyyaa baanee maaf wallaalla?
akkatti biyya baane maal irraanfanna maatii keenya akkatti dhiisnee deemne hiriyoota keenya akkatti dhiisnee deemne maaf irraanfanna biyya namaa keessa jirraabe gaafa biyya abbaa keetiitti galte unkaan viidiyoo dalaguu miti qullaadha osoo deemte namni si gaafatu hin jiru maaliif biyya abbaa keetiitti miidhaan tokko sirra geenya na miidha sirraan geesse santu gaafatama. Afaan tokko dubbatta biyya tokko keessa jiraatta bakka itti salaa bahu qabu asitti immoo biyya namaa of jijjiiruudhaaf dhuftee gaafa waggaa 2 waggaa 3 hojjettee toonii keessa xiqqoo babbaratte utaaluu jammarta akkuma waan biyya kee jirtu akkuma waan biddeena abbaa keetii haadha keetii bira cabsattee baatu sanitti sitti fakkaata no wanta akkasiin hojjetu maaf jireenya keessanitti gufuu taatan karoora biyyaa baataniif maa wallaaltan dhugaaseen hin jedhaanumarraa qabe kinoo amma ani ergan biyya kana ergan dhufee ture waggaa 6 waggaa 7 keessa hin jira guyyaa takkitti unkaan kaane miti baaziliinuma fuulatu gadi ba'ee biteen beeku ani maaliif waaqayyo galannaa ga'u nama gaarii biran jira wanta hundaa isaanuma kanaaf wanno jedhu ba'uus karooran qabu osoo nan baa jedhee wanti na dha'u namni na dha'u hin jiru namni na fuuldura goru hin jiru mirga kooti garuu ba'uudhaaf karooran qabu maaliif karooran biyyaa ba'ee sanan beeka waan ta'eef laphee kooti irratti maatii koo biraa waanan hojjedhee ba'e maatii koo waan isaan hojjetanii bira haa ba'e isaan isin laphee kooti irra jira maafan irraa fadha waan hojjedhee dabarsee maafan irraa fadha har'a jijjiirrame jedhee biyya namaa keessatti akkas ta'uu ni fayyadamu faayidaan qabu nan barbaachisus isinis hin barbaachisu bakka jijjiirramuudha biyyaa baate waan ta'eef jijjiirrami gara maatii keetiitti gali yoo utaalcha si feesise deemi gara maatii keetiitti gara biyya keetiitti gali gara haadha fi abbaa keetiitti biyya namaa keessatti maaf teechitoo ni miidhamta naa hordoftoota kiyya ani wanta isiniin jedhu ijoolleen ala hojjetan hundaa miti ijoolleen ala hojjetanis waan karoora fi kaayyoo qaban beekamtu jira ijoolleen tokko jechuudha keessattuu ijoolleen tokko viidiyoo waraabna jettanii tiktok irratti gadhiisna jettanii karaa makiina qiixxee ijoollee meeqa viidiyoo kanarra hin agartan hundi keessanuu tiktok ijaa ooltanii ijoollee qiixxee karaa makiina waltajjii dhaqanii toonii viidiyoo gadhiisan inni hawgaa isa sintu ga'ee moo isatu na ga'ee jettamee amma achumaas hin abaxxaree darba wanti isa gaafatu hin jiru ofii keessanii masmara isaarra dhaxxan maal hojjeta karaa makiina irraa viidiyoo bakka karaa makiina malee bakka biraatti hin gadhiistanii kanaaf ijoolleen keenya piliis warri ala hojjetan keessattuu of sirreessaa lubbuu keessaniif maatiin keessas hin barbaada maatii keessaniif hin barbaachistan dhugaa isiniin jedha maatiin keessan haati intalli kwaara dhuftii ilmi kwaara dhufa jedhee toonii ija waaqatti ol fannisee isin eega maaf yaada isaanii karaatti hambistan kanaaf hordoftoota kiyya ani wanta isiniin jedhu kanuma isinitti hin dheeressu guyyaa gaarii naa qabaadhaa.